odeeffannoo maddeen alaattoon darbuu Champions League Awurooppaatiin bara darbee xumuraaf ga'e kan ture Inter Milaan kaleessa mo'atamuudhaan gamanumaan dorgommii keessaa kan inni bahee taatee dorgommicha kan ta'e kilabiin Norway Bodo Glimt ammoo seenaa haaraa Champions League Awurooppaatiin kan galmeesse kaleessa Inter Milaan tapha deebiitiin Giuseppe Meazzaatti Bodo Glimt simachuudhaan goolii 2-1 dirree fi deeggartoota fuulduratti Bodo Glimtiin kan inni mo'atame. Bodo Glimtii fi daqiiqaa 58 irratti Peter Haugee 72 irratti ammoo Hakan Ejiin goolii injifannoo kilabichaa taphattoota galchanii Baastoniin ammoo goolii Inter Milaan mo'atamuu jalaan baraarre taphataa galchedha. Goolii kana galchuudhaan gara taphaatti deebisuudhaaf yaalus Inter Milaan goolii dabalataa osoo hin galchiin dorgommii keessaa kan inni bahee taphichaan Inter Milaan harka 71 caalmaa taphaa fudhachuudhaan yeroo 30 goolii galchuudhaaf kubbaa gara goolitti kan yaalee ta'us goolii tokko qofa galchuudhaan dorgommii keessaa bahuusaa kan mirkaneeffate. Bodo Glimt ammoo si'a 7 kan yaalee garuu Inter Milaan caala bu'a qabeessa kan isaan turanii. Bodo Glimt yeroo jalqabaatii fi Champions League Awurooppaa irratti kilaba hirmaachaa jirudha. Hirmaannaa bara jalqabaatiin garuu seenaa haaraa jechaatti kan jiru yeroo jalqabaatii fi marsaa mo'atanii darbuudhaaf kilaba gahee ta'uudhaan seenaa haaraa kan galmeesse. Kilabiin kun kilaba Norway jalqabaa marsaa mo'atanii darbuuf gaheedha. Bodo Glimt dabalataan ammoo kilaba Norway jalqabaa kilaboota liigota gurguddoo Awurooppaa kan England, Italy fi La Liga Spain injifatee ta'uudhaan seenaa kan galmeesse. Bodo Glimt dhaqaaqalaan Inter Milaan kan injifate kaleessa Giuseppe Meazzaatti 2-1 tapha deebiitii tapha jalqabaatiin ammoo dirree fi deeggarsaa fuulduratti 3-1 injifachuudhaan waliigalaan qabxii waliigalaatiin Inter Milaan 5-2 injifate marsaa taanuuf darbuusaa kan mirkaneeffate. Inter Milaan bara dorgommii 2009 waancaa Champions League Awurooppaa dabalatee yeroo waancaa 3 milkeeffatu Jose Mourinhotiin durfama jechuudha. Bodo Glimt yeroo diviiziyoona lammaffaa Norway keessatti sadarkaa 6ffaan xumureetti kan ture. Inter Milaan yeroo 3 Champions League Awurooppaa kilaba shaampiyoonii ta'edha. Waggoota darban Champions League Awurooppaatiin waggoota 3 darban keessaa immoo yeroo 2 xumuraaf darbeetti kan ture. Kaleessa garuu kilaba magaalaa xiqqoo Bodo Glimtiin mo'amee dorgommichaan ala ta'uusaa kan mirkaneeffate. Uummanni magaalaa kan Bodo 40,000 olii istaadiyeemiin kilabichaa immoo deeggartoota 8,000 qofa kan qabatu. Garuu istaadiyeemii kanatti taphachuun kilabootaaf ulfaata akka ta'e bara dorgommii kana argaati kan jiru. Garmalee qorraa hamaa akka ta'ee fi istaadiyeemii kanatti taphachuun ulfaata akka ta'e Manchester Cityin dirree kanatti yeroo mo'atamu argineeti kan ture. Transfer market jijjiirraa taphattootaatiin miseensonni kan Bodo Glimt waliigalaan hundinuu taphattoonni filannoo jalqabaa fi akkasumas teessoo jijjiirraa jiran waliigalaan jijjiirraa taphattootaatiin gatiin isaanii paawundii miliyoona 49 qofa jechuudhaan kan inni baasee. Kun jechuun ammoo gatii taphataa Inter Milaan tokko jechuudha. Kaleessa sababa miidhamaatiin kan hin taphanne Lautaro Martinez qofti isaan caala jijjiirraa taphattootaatiin dhuunfaasaatiin isaan caala kan baasu ta'us garuu dirree keessatti taphattoonni kilabichaa ga'umsa beessa mul'isuudhaan Inter Milaan dorgommichaan ala kan taasisanii dabalataan injifannoo Bodo Glimt wanti adda taasisuu liigiin kan Norway kan bara dorgommii haaraa hanga ammaatti hin eegalle yeroo xumuraatii fi liigii Norway irratti Bodo Glimt kan taphate sadaasa bara 2025 kilaboonni Awurooppaa hedduu yeroo taphoota hedduu taphachaa jiranitti Bodo Glimt garuu tapha madaallii ga'umsaa qofa taphachuudhaan seenaa haaraa katabaatti kan jiru. Ciminni kilabichaa akka gareetti morkataa akka gareetti kan inni itti akkasumas ammoo akka gareetti goolii galchuudhaaf garee faalaarratti dhiibbaa uumeeti kan taphatu. Akkaataan kubbaa garee faalaarraa buufatus hawwataadha. Kubbaa yeroo buufatan ammoo saffisa olaanaatiin gara goolii garee faalaatti kan isaan deemanu tuttuqqii muraasaa qofaan goolii galchuu akkasumas ammoo goolii galchuudhaaf kan isaan yaalanuu carraa goolii muraasa uumuudhaan haalaan garee fayyadamuudhaan waggootaaf taphattoonni amma kilabicha keessa jiran kilabicha waliin waggootaaf waliin turuun isaanii cimina kilabichaa biraatti. Bodo Glimt bara kana kilaboota gurguddoo injifachuu kan eegale bara dorgommii kana osoo hin taane waggoota darban kilaboota Awurooppaa injifachuudhaan ga'umsa gaarii mul'isuu kan eegale. Bara darbee konferensi liigii Awurooppaatiin ga'umsa beessa mul'isaa kan ture. Marsaa nusa xumuraatiin Laasiyoo injifachuudhaan dorgommicha keessaa kan baase. Laasiyoon dorgommii sadarkaa liigii kan
konferensii liiga Awurooppaa bara dorgommii darbeetiin sadarkaa tokkoffaa hanga 8ffaa xumuruudhaan kallattiidhaan marsaa taanuu fi darbeetii kan ture ta'us nuusa xumuraatiin Boodoo Giliimtiin mo'atame dorgommicha keessaa kan bee kana dura Roomaan yeroo Joozee Mooriinootiin durfama shaampiyoonii konferensii liiga Awurooppaa ta'u yeroos Boodoo Giliimti goolii 6-1 Roomaa injifateetti kan ture bara kana immoo Chaampiyoons liiga Awurooppaatiin kilaboota gurguddoo injifachaatti kan jiru Manchester City, Atletico Madrid, Inter Milan kilaboota kanneen kan injifate Atletico Madrid fi Inter Milan ammoo dirree fi deeggartoota isaanii fuulduratti injifateera. Boodoo Giliimti humna isaatii ol Champions League Awurooppaatiin qabxii gaarii kilaba galmeessaa jirudha. Kaleessuma Newcastle United St James Parkitti goolii 3-2 Kaarabaag injifatee Toonaalii Joolintanii fi Bootmaan goolii injifannoo kan Newcastle United taphattoota galchanii Newcastle dhaqaagalaan injifachuudhaan marsaattaan of darbuusaa kan mirkaneeffate waliigalaan goolii 9-3 injifachuudhaan kan darbe tapha darbeen goolii 6-1 dirree finaala injifateetti kan ture Atletico Madrid ammoo Wanda Metropolitanotti Club Brugge simachuudhaan goolii 4-1 kan injifate Alexander Soloz goolii 3 galchuudhaan haatriikii kan hojjete Cordoso goolii hafte tokko kan galchee Soloz bara dorgommii kana Champions League Awurooppaatiin goolii 5 Champions League Awurooppaatiin Atletico Madridiif kan galchee Morkiin Bayer Leverkusen fi Olympiacos ammoo goolii maleedha kan xumurame torbee darbee Bayer Leverkusen goolii 2-0dhaan waan injifateef kilabiin Jarman marsaattaan of darbuusaa kan mirkaneeffate Morkii kaleessaatiin Boodoo Giliimti Atletico Madrid Bayer Leverkusen morkattoota isaanii injifachuudhaan marsaattaan of darbuu isaanii kan isaan mirkaneeffatanii taphoota Champions League Awurooppaa har'a taphatamanii halkan galgala sa'aatii 2:45 eegaluudhaan Atlantaan Borussia Dortmund waliin kan taphatanii tapha jalqabaatiin Borussia Dortmund dirree finaalaa goolii 2-0dhaan injifachuudhaan kan deebi'ee carraa bal'ifateetti kan deebi'e halkan sa'aatii 5 ammoo Juventus Galatasaray PSG Monaco Real Madrid Benfica waliin Champions League Awurooppaatiin kan morkatanii taphni Real Madrid fi Benfica tapha eegamuudhaan taphni jalqabaa sababa arrabsoo sanyummaatiin wal qocolloodhaan kan guutamedha kan ture dirree keessatti Vinicius Junior arrabsoo sanyummaa narraa gaheera jechuudhaan taphataa kan Benfica Gianluca Prestiani irratti himata yookiin ammoo abbaa murteetti beeksiseetti kan ture sababa kanaan taphichi daqiiqaa 10 fi adda citeetti kan ture fiifaan taphataa arrabsoo sanyummaa Vinicius Junior irratti gaheera jedhe Prestiani tapha haraarratti akkan taphanni taphataa kana kan dhorkee dhimma arrabsoo sanyummaa kana fiifaan qorachaa akka jiruu fi yeroo dhiyootti dhimma kana akka ifoomsu kan beeksise taphatichi garuu dhorkamuus garicha waliin gara Speen deemera. Prestianiin miseensonni garichaa Speen ga'uudhaan yeroo gara hoteelaa seenan deeggartoonni kan Real Madrid taphataa Vinicius Junior arrabsoo sanyummaa geesseera jedhaan Prestiani arrabsoo sanyummaa leellisee jechuudhaan taphataa kana kan isaan qeeqanii leenjisaan duraanii Real Madrid ammaalee kan Benfica leenjisaa jiran Jose Mourinho baga deebite jechuudhaan deeggartoonni kan Real Madrid leenjisaa isaanii duraanii kan isaan jajanii Mourinhoon har'a sababa adabbiitiin Santiago Bernabeutti kilaba isaanii duraanii Real Madrid faallaa ta'uudhaan hin dursanu Benfica jechuudha tapha darbeen kaardii diimaa argachuun isaanii ni beekama. Pirezidaantiin Benfica Rui Costaan Gianluca Prestianiin taphataa arrabsoo sanyummaa leellisuu yookiin ammoo arrabsoo sanyummaadhaan taphattoota arrabsuu miti jechuudhaan kan dubbatee Benficaan oliyyannoo galfateera. hanga ammaatti garuu fiifaan dhimma dhorkii taphataa kanaatiin wal qabate oliyyannoo kan Benfica irratti wanti jedhan jiru. Madrid tapha jalqabaatiin goolii 1-0dhaan dirree finaalaa injifateetti kan ture har'a qixa baanaan yookiin ammoo kan injifatu taanaan marsaattaan of darbuusaa kan mirkaneeffatu ni ta'a. Real Madrid Juventus irraa murkii cimaatu isa eeggataa tapha jalqabaatiin dirree finaalaa goolii 5-2 mo'atameetti kan ture. har'a dirree fi deeggarsaa fuulduratti garaagarummaa goolii 4-0dhaan yoo injifate qofa marsaattaan of kan darbu ni ta'a. shaampiyooniin dorgommichaa PSG torbee darbee dirree finaalaa goolii 3-2 Monaco kan injifatee kilaboonni dhaqaagalaan injifatan kilaboota sadarkaa tokkoffaa hanga 8ffaa xumuraan yookiin ammoo kallattiidhaan darban waliin jimaata dhufuu carraan kan ba'uuf ni ta'a. haala amma jiruun Newcastle United marsaa mo'atanii darbuutiin Barcelona fi Chelsea keessaa tokko waliin kan ramadamu ni ta'a. PSG'n har'a Monaco injifatee qabxii waliigalaatiin kan darbu taanaan Barcelona fi Chelsea keessaa kilaba tokko waliin
kan ramadamu ni ta'a. Kanaaf marsaa mo'atanii darbuutiin gamanumaan ramaddiin kan kilaboota taphoonni taasifaman hawwii guddaadhaan akka eegamu taasiseera. Arsenaal ammoo Bayer Leverkusen fi har'a Atlaantaa fi Boorsiyaa Doortmund keessaa kan injifate waliin kan ramadamu ni ta'a. Manchester City ammoo Bodo Glimt fi morkii har'aatiin Real Madrid fi Benfica keessaa injifachuun kan darbe waliin kan ramadamu ni ta'a. Real Madrid har'a injifate yoo darbe tarii Manchester City waliin kan ramadamuun isaanii harka olaanaa akka ta'e yookiin ammoo carraan kilaboonni lamaan waliin ramadamuu isaanii olaanaa akka ta'edha. Gabaafamaatti kan jiru kan laatamu Madrid yoo isa ga'u baate Bodo Glimt waliin kan ramadamu ni ta'a. Tapha ramaddii irratti yookiin marsaa tokkoffaan gaa 8ffaan taphatameen Bodo Glimt direef deeggarsaa fuuldratti Manchester City goolii 3-1 injifateetti kan ture. Odeeffannoo gabaaboo muraasa isin biraan ga'uudhaaf Manchester United jijjiirraa gana dhufuutiin keessattuu sarara gidduuratti taphattoota akka mallatteessifatu karoorri kilabichaa dhiyeenya ifoomsanii agarsiisaa. Kana keessaa immoo taphattoota sarara gidduu hordofaatti kan jiru Morgan Gibbs White akkasumas immoo Elliot Anderson taphattoota kanneen keessaa mallatteessifachuudhaaf taphattoota kanneen hordofaa akka jirudha. Gaafamaatti kan jiru akkasumas immoo Manchester Citynis taphattoota kanneen lamaan Morgan Gibbs White fi Elliot Anderson hordofaa jira kan jedhame. Kalatamu Boorsiyaa Doortmund taphataa sarara gidduu kilabichaa Felipe Nimecha kilabiin barbaadu paawundii miliyoona 61 yookiin ammoo yuuroo miliyoona 70 kaffaluu akka qabudha. Kilabichi kan ifoomse Manchester United fi Chelsea taphataa kana mallatteessifachuu akka barbaadan miidiyaan kan German Bild kan gabaase. Kanalatti ammoo Manchester United, Liverpool fi Tottenham taphataa RB Leipzig Yan Diamonde mallatteessifachuudhaaf fedhii akka qaban gabaafamaatti kan jiru. Eenyutu ganna dhufu taphataa kana mallatteessifataa kan jiru kan eegamu ni ta'a. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa bara dorgommii 2017 fi kaleessa beekamtii kenneera. Dorgommiiwwan isa jalatti dorgomaa turan kan bara 2017 hanga ammaatti beekamtii osoo hin kennin badhaasa osoo hin kennin hafeeti kan ture. Kaleessa barfatus garuu taphattoota leenjistoota akkasumas ammoo badhaasota garaagaraa kan inni kenne Premier League dubartoota Itoophiyaatiin baankiin daldala Itoophiyaa shaampiyoonii ta'uun isaa ni beekama. Waggoota 4 darban walitti aansee shaampiyoonii kilaba ta'edha. Waggoota 5 jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa miseensonni kilabichaa kan baankii daldala Itoophiyaa badhaasa kaleessa Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa qopheesse kan isaan dhuunfatanii taphattuu cimtuu ta'uudhaan kan filatamte Mush Daniel Hawaasarraa birrii 100,000 kan badhaafamte. Isheetiin alatti garuu badhaasota hafan miseensonni baankii daldala Itoophiyaa kan isaan dhuunfatanii goolegduu cimtuu ta'uudhaan baankii daldala Itoophiyaa irraa Taarikawaa Barganaa goolii kubbaa goolii ta'uu danda'an hedduu deebisuudhaan kilabichi shaampiyoonii akka ta'u kan isheen gargaarte dursituu taphattoota kan kilabichaa ta'us ni beekama. Kaleessa badhaafamu isheetiin birrii 50,000 kan badhaafamte. Goolii hedduu galchuudhaan ammoo seenaaf waaqumaa birrii 100,000 kan badhaafamte. Goolii 22 bara dorgommii darbe galchuudhaan sadarkaa tokkoffaan kan xumurte. Leenjisaa cimaatiin ammoo Biraanuu Gizaw leenjisaan baankii daldala Itoophiyaa filatamuudhaan birrii 85,000 Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa irraa kan badhaafame. Liigii olaanaa Itoophiyaa dhiirotaatiin ammoo taphataa cimaa ta'uudhaan kan filatame taphataa sarara gidduu kan kilabii kubbaa miilaa Shaggar Amiir Abdoo filatameera. Birrii 75,000 kan badhaafame. Goleegaa cimaatiin ammoo goleegaa Nageellee Arsii isheetu tashoomaa filatamuudhaan birrii 40,000 kan badhaafame. Leenjisaa cimaatiin ammoo leenjisaa Nageellee Arsii ammaa Tulluu Dastaa birrii 60,000. Leenjisaan kun kan badhaafame kilabicha gara Premier League Itoophiyaatti yeroo jalqabaatiif kan ol guddisee bara dorgommii kanas CB Premier League Itoophiyaattiin hirmaannaa bara jalqabaatiin ga'umsa bayeessa mul'isaatti kan jiru. Taphattoota liigii olaanaa hedduu gara Premier League Itoophiyaatti qabatanii dhufuudhaan akkasumas ammoo taphattoota muuxannoo qaban lakkoofsaan muraasa ta'an waliin qindeessuudhaan shaampiyoonummaadhaaf
waliin morkachiisaati kan jiru leenjisaan garee kanaa Tulluu Dastaanii bara dorgommii darbe kilabicha gara Premier League Itoophiyaatti ol guddisuu isaaniitiin wal qabatee Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa leenjisaa cimaa kan bara 2017 liigii olaanaa jechuudhaan leenjisaa kana kan filate liigii olaanaa dubartoota Itoophiyaatti ammoo taphattuu cimtuu ta'uudhaan kan filatamte Mirat Wasanuu Shaggarraa kan filatamte birrii 75,000 kan badhaafamte goolegduu cimtuutiin ammoo Zinnaa Shabarraa Buna Yirgaa Caffeeraa goolii hedduu galchuudhaan ammoo Qiddist Balaachoo goolii 21 Buna Yirgaa Caffeeraa kan isheen filatamte leenjisaa cimaatiin ammoo leenjisaa kilabii kubbaa miilaa Shaggar Dirribaa Jaamboo filatamuudhaan birrii 60,000 leenjisaan kun kan badhaafame kilabii kubbaa miilaa Shaggar kan garee dubartootaa yeroo jalqabaatiif gara Premier League Itoophiyaatti leenjisaa ol guddiseedha. Odeeffannoo biyya keessaa xumuraatti darbuu CB Premier League Itoophiyaa torbee 21ffaan har'a taphatamu kan eegalu Nitaa Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti sa'aatii 10 eegalee Madiinii fi Qiddus Goorgis waliin kan morkatan Nitaa kilaboonni kunneen kilaboota waggoota darban shaampiyoonii Premier League Itoophiyaa ta'anii bara 2014 fi 15 Qiddus Goorgis walitti aansuudhaan shaampiyoonii ta'eeti kan ture bara 2017 bara darbe immoo Madiin shaampiyoonii ta'uun isaanii beekamaa ta'us kilaboonni kunneen lamaan bara dorgommii kana yaaddoo gadi bu'uu kilaboota qabanuu keessattuu Madiin sadarkaa namarratti argamu gara liigii olaanaatti gadi kan isa buusuudhaan qabxii 20 walitti qabachuudhaan sadarkaa 17ffaarratti kilaba argamu akkuma sila kaasee shaampiyoonii liigichaatti bara dorgommii kana garuu kilaboota hedduu rakkatan keessaa jalqaba irratti kilaba eeramuu liigichaan taphoota 20 morkate keessaa hangamaatti 4 qofa kan injifatee taphoota 6 darban ammoo morkattoota isaa injifachuu dandeenya Afriin qixa bahee lamaan kan inni mo'atame Qiddus Goorgis qabxii 24 sadarkaa 14ffaarratti kan argamu qabxii 4 qofaan yaaddoo sadarkaa gadi keessaa kan inni fagaate akkuma Madiin kilaba injifannoo irraa fagaatee taphoota 4 darban injifachuu dandeenya Qiddus Goorgis Sporsiituu fuudhaan Adaamaan Shaggar Direedawaan Walaayittaa Dichaa Nageellee Arsiin Buna Itoophiyaa Machaalamoo Maqala Sabaa Indartaa waliin kan morkatan Nitaa Jimmaata sitti fuudhaan Elektirikii fi Hadiyyaa Hosaanaan Midira Gannat Shiree fi Baankii Itoophiyaa Faasilii fi Yuunivarsiitiin Walwaaloo Addigiraat kan waliin morkatan Nitaa Sanbata Hawaasaa fi Bunni Sidaamaa morkiin taasisan tapha cimaa torbee kanaatti kilaboonni kunneen shaampiyoonummaadhaaf morkachaati kan jiranu sadarkaa 1ffaa fi 2ffaarratti argamu Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti morkiin taasisan ni eegama. OBNs taphoota Staadiyeemii lamaatti taphataman kan Staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa akkasumas ammoo kan Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti taphataman kallattiidhaan filannoo garaagaraatiin kan dabarsu ni ta'a. Torbee 20ffaatiin kilaboonni waancaaf morkachaa jiran injifannoo maleedha kan isaan xumuranii Buna Sidaamaa Hawaasaa fi Nageellee Arsii morkattoota isaanii waliin qixa yoo ba'an Faasilamuu Baankii Daldala Itoophiyaatiin kan mo'atame marsaa lammaffaa yeroo eegalu kilaboota 6 qofa kan injifate kilaboonni 8 ammoo morkattoota isaanii waliin qixa kan isaan ba'anii Walaayittaa Dichaan torbee kana taphoota 10 booda kan injifate Maqalee Sabaa Indartaan taphoota 4 booda injifachuudhaan yeroofis ta'u sadarkaa gadii keessaa ba'uusaa kan mirkaneeffate liigicha kilaboonni sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaarratti argaman qabxii qixa 36 walitti qabachuudhaan Bunni Sidaamaa garaagarummaa gooliitiin dursaatti kan jiru Hawaasaa fi Nageellee Arsiin wal duraa duubaan sadarkaa 2ffaa fi 3ffaarratti kilaboota argamanii kilaboonni sadarkaa gadi keessatti argaman ammoo Madiin qabxii 20 17ffaa Walaayittaa Dichaan qabxii 19 18ffaa Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigiraat qabxii 18 19ffaa Arbaa Minch ammoo qabxii 13 sadarkaa 20ffaarratti kilaboota argaman